Rettaasuuf siiseen ture. Maaksiin jedheera. Innis deebiinsaa atis jaalattee miti kan hojii kanatti galtee harmee kee wal'aansisuufi dabalataan immoo haati manaan kee sulfale. Isheenis hojiin qabdu. Yoo haati mana hidhaa seentee isheenis rakkatti. Harmeen kees immoo ishee wal'aansisuudhaaf yakka makanaa keessa akka seentee dhageenyaan dhibee ishee caalaa yaadduutu ishee ajjeesa naan jedhe. Nama ajaa'iba. Walumaa galatti rakkoon kolfaataa waan ta'eef aarsaa makanaa akkanaa kaffalee natti hime. Anis harmee koo wal'aansisee haati manaa koos deessee isaan gargaaru eegale. Laayisansiin koos otoo narraan fudhatamee nama hojii kootti fufe. Haadha manaa kee fi mucaa keetii? Eeyyeen bareedani. Baay'ee bareedu malee. Rabbi kanaa gaditti mucaan koo akka har'a lubbuun jiraatuuf sababni beekaadha. Kanaaf anis obboleettii isaa akka mucaa kootti kunuunsuuf dirqama qaba. Nadabarsi. Sindabarsu. Maal ta'uu barbaadda? Yeroo dhumaafan si haasofsiisuu barbaada. Dhimman siin jedhe sana akkam goote? Yeroo dhumaaf taanaan baay'ee gaariidha. Irra deebitee yeroo biraa nan gaafattuu jechuudha. Qoosaan jiru firii. Fuula kana ilaalime. Yeroo fuula kana ilaaltu waan an qoosaa jiru sitti fakkaata? Kanaaf ammas deebiin kan jijjiiramne jechuudha? Hin jijjiiramnee qofa miti. Yoomiyyuu hin jijjiiramu. Si galee? Egaa firii anaafati inni keenya akkas ta'uu isaatti baay'een gadda. Kana booda citii jedhamu wal biraan qaba.